Callisuun odeessuu caalaa dhiibbaa qaba. Innis meeshaa waraanaa eeboo caaludha. Hayyoonni warri jabina isaa hubatan callisuun humnaa oliitii jedhu. Callisuu jechuun dubbachuu dhiisuu jechuu miti. Callisuu jechuun yeroo fi iddoo itti dubbatan beeku jechuudha. Yeroo tokko tokko dubbachuu dhiisuun dubbachuu ni caala. Mee namoota naannoo kee warreen beekaa ta'an laali. Baay'een isaanii callistoota yoomii fi eessatti dubbachuu akka qaban adda baafatanii kan beekanidha. Gaafa isaan dubbatan hundumtuu isaan dhaggeeffata. Namoonnis isaan ni kabaju. Eenyummaa akkanaa kana ijaaruuf seera tokko qofa beekuu qabda. Innis yoom fi iddoo itti callisuu qabda. Viidiyoo kanaan iddoo 5 kan callisuun dammadaamuutti ta'u ni laalla. Wanti fedhe yoo ta'e, wanti fedhe yoo dhalate iddoo 5 kanatti akka hin dubbanne deebiin kee callisuu yaa ta'u. Tokkoffaa beekumsa gahaa yoo hin qabaanne. Falaasfaan biyya Giriik Soqraaxas akkas jedha. Beekumsi dhugaan kan jalqabu doofummaa ofii beekuu irraayii jedha. Namoonni baay'een waa'ee waan haasa'an sanaa osoo beekumsa hin qabaatin jedheera akka jedhamaniif qofa dubbatu. Kun murtii namoota wallaalooti. Beekuu dhabuun salphina miti. Garuu salphinni salphina caalu osoo hin beekin beekaa fakkaachuudha. Waan dubbatamu osoo hin beekin, hin hubatin, hin dubbatin yoo akkas goote wallaalummaa kee sirriitti guddistee mul'isaa jirta. Waan hundaa beeka kan jettu yoo ta'e waan haaraa barachuuf kaka'umsa hin horattu. Garuu gaafa callistu beekuuf, hubachuuf fi dhaggeeffachuun beekumsa gara jireenya keetitti yaamaa jirta. Akka fedheen callistanii hin dubbatina. Jechoonni keessan iddoo gatii qabanitti fi dubbachuun yeroo qabdanitti qofa dubbadhaa. Sanirraan kan hafe cal jedhaa, dhaggeeffadhaa. Sababni isaa kan odeessuu irra kan callisutu caala. Waaqayyoonis afaan tokkoof gurra lama kan nuuf kenne kanaafi waa'ee callisuu ennaasoon waan biraa haasa'an jirru. Namni tokko beekumsa kan argatu dhaggeeffachuudhaan malee haasa'uudhaan waan hin taaneef. Kanaafuu beekumsa gahaa yoo hin qabaanne beekumsa san argachuuf callisuu qabna. Yaa callisnu. 2 yeroo aartan. Gootonni amala isaan qaban keessaa inni tokko miira isaanii to'achuu danda'udha. Ibidda balleessuuf bishaan akkuma barbaachisu aarii balleessuufis ogummaan ni barbaachisa. Yeroo aarre jechoonni afaan keenya keessaa ba'an akka eebootti nama waraanu. Sagaleen kamuu gaafa qooqa keenya keessaa bahu anniisa of danda'e qaba. Jechoonni kun maddi isaanii jaalala yoo ta'e onnee nama kamuu jilba keessan jalatti jilbeeffachiisuu danda'a. Faallaa kanaan maddi jechoota kanaa aarii yoo ta'e immoo eeboo caala nama waraana. Aariin sammuu keessan to'annaa ala isin jalaa taasisa. Aariin waan dubbattan akka xiinxaltaniif yeroo isiniif hin kennu. Dogongoruu keessan kan hubattan ennaa aarii sana keessaa baatanidha. Kanaafuu yoo aartan haala kamuu keessa yoo taatan hin dubbatinaa. Sagaleen kamuu afaan keessan keessa akka hin baane. Eegaa callisuun ogummaadhaati. Aarii keessan callisuun to'adhaa. 3 kaayyoo keessan. Namoonni baay'een ganaa osoo firii dadhabbina isaanii hin bilcheeffatin dubbachuuf jarjaru. Tokko immoo osoo hoomaa hin godhin, osoo hin jalqabin, osoo hin dadhabin waa'ee wanta itti dadhabuuf yaadan sanii odeessuu jaalatu. Garuu ganaa yaadarra jira. Waan qabatamaa hin taane abdii godhatanii gaafa maqaan isaanii dhahame of jaju. Nama waan taaneef yeroo karoorfannee fi waan haaraa yaadne fedhiin namootatti himuu keenya ni dabala. Kanaafis akka sababaatti waan baay'ee kaasuu ni danda'ama. Isaan keessaa muraasni namoonni gatii qabdan akka nuun jedhanii kabaja barbaadamuu akka nutti dhagahamuuf ta'uu danda'a. Namoonni akka waa'ee keenya haasa'aniif ta'uu danda'a. Maatii koo fiigichi jireenya moo fiigdan namoottu hin himinaa. Gaafa fiigichicha xumurtan bu'aan isaatu iyyeetti dubbata. Daandii milkaa'inaarra qofaa keessan callisaatoo deemaa. Gatii keessan harka dhahiinsa namoota biroon hin madaalinaa. Fiigicha keessan yoom akka xumurtan hin beektaniitii warra hojii hin qabneef ciree bunaa akka hin taaneef yookaan ta'uu irraa of eeguuf jecha mataa keessan gadi qabachuun callisaatoo hojjedha. Fiigaa. Gamoon milkaa'inaa keessan callisaa ijaaraa. Gamoon tokko gaafa ijaaramu bu'uura isaa namuu cheekiin godhu. Garuu gamoon mataansaa gaafa xumurame gamoo ta'uu isaa ni dubbata. Kanaafuu gaafa hojjettan akka garbaatti cal jedhaa hojjedhaa. Bu'aan gaafa yeroon ga'e ni dubbataatii isin cal jedhaa. 4 gaafa arrabsamtan. Hayyoonni wallaaltota waliin wallaansoo wal hin qaban. Isaan waliin morkuun sadarkaa isaanii irraa bu'uu akka ta'e ni beeku. Kan nu jeequ jechoota namoota
biroo irraa darbataman osoo hin taane nuumti hiika jechoota saniif kenninuudha. Dhugaa dubbachuuf arraba namootaa obsuun obsa nama gaafata. Garuu deebiin isaaniif deebisnu dhimmicha gara waraanatti jijjiira. Warra isin arrabsan deebistanii arrabsitanii sammuu fi miira keessan hin madeessinaa too callistanii hojjechuun caaluun argama. Ispoortii hojjedhu qaaman caalee argame. Kitaaba dubbisi beekumsaan caalee argame. Poodkaastii si fayyadu dhaggeeffachuun caalee argame. Hojjedhuu too qabeenya horachuun caalee argame. Karaa hundaanuu caalee argame. Gaafa sana si arrabsuu miti si laaluu ni sodaatu. Ani iskoolaariidha yoo ofiin jette namoota si arrabsan tuffadhuu bira darbi. Ganaa isaaniif deebii deebistee of hin miidhin. Inni xumuraa fi inni shanaffaan yeroo namoonni al tokko haasa'an. Jireenya keenya keessatti al tokko ennaa haasuuf namoonni baay'een al tokko haasa'aa jiran ta'a. Ennaa kana callisuun bu'aa guddaa nuuf qaba. Atis innis hundi isaaniitu yoo haasa'aa jiran ta'e cal jedhati keessa maaliif haasofta silaa namoota dhaggeeffachaa hin jiru. Kanaafuu sagalee kee bakkuma argitetti baastitoo anniisaa kee hin fixiniitoo namoota si hin dhaggeeffannetti hin haasa'in. Ennaa namoonni si hin dhaggeeffanne callisuu filadhu. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti nagaan naaf turaa. Baay'ee.